kennuun barbaada. Fakkeenyaaf dhimma abaa'oo ilaalchisee rakkoo kan nuti ta'aa jiru Oromiyaa keessatti isa waan ta'eef. Karaan taaneenis wantoota odeeffamaa jiran bakkee keessa waan jiraniif. Akkuma dhaaba siyaasaa kamiiyyuu biyyatti galee abaa'oonis akka inni hojjetu waamicha goone. Waamicha godhuu duwwaa miti. Ulfinaaf kabajaan asmaraa deemnee biyyatti finne. Uummanni keenyas kabaja guddaadhaan simate. Wanti nuyi walii galle jira. Mootummaa lama haa taanu jennee waliin galle. Mootummaan tokko. Mootummaa yoo jennu structure qaba. Qaama qaba. Mataaf miila qaba. Harka qaba. Sana mootummaa sanaa fi mootummaa sanatti hojjeta. Kan nuti walii galle sirnaan seera biyya kanaa eegne, heera biyya kanaa eegne, seeraa fi heera biyya kanaa ituun cabsiin, ituun dabsiin garuu bilisummaa guutuudhaan nagaadhaan hojii siyaasaa hojjennu. Hojii siyaasaa hojjennu jechuun walaa dorgomu, waliin waraana. Sana jechuun mootummaa leejitimeet ta'e sana diiguu jechuu miti. Seera mootummaan sun qabatee ittiin hojjetu sana kabajnee hojjennaadhaan walii galle. Kana jechuun mootummaa tokko keessatti humni hidhate lama jira jechuu miti. Akkasitti waliin galamne. Kana irratti kan walii gale nu qofa miti. Warri kaanis akkasumatti walii galee hojjete bitate. Fakkeenyaaf mootummaan naannoo Tigraay warri isaan morman Eertiraa keessa turan hidhatanii turan akkasuma turan akkuma keenya. Mootummaatti seeraan eegne, heera kana eegne nagaan qabsoofnaa jedhaniitu haaluma walii galtee sanaan guyyaa tokko tun dubbatamiin etu sagalee isaanii dhagahiin fidatan. Mootummaan naannoo Amaaraas Arbanyoochi Gimbaar maal kan jedhaman warri qabsoo hidhannoo gaggeessaa turan walii galteedhuma moodaaliitti nuyi itti walii galaniiti. Mootummaa waliin galanii hojjetaa jiru. Guyyaa tokko sagaleen isaanii dhagahamee hin beeku. Maali nu biratti iyyi akkasii kun maaltu adda godha nu biratti? Nutu waadaa keenya cabse yoo ta'e ilaalamuu qabna. Nutu walii galtee keenya akka mootummaatti waan walii galle sana cabsine yoo ta'e ifatti dhufee ilaalamuu qabna. Erga walii gallee wal amannee asiin as geenye atakaaroon har'a uumamu kun sirrii nutti hin fakkaatu. Dhugaa dubbachuudha. Amma abalu hidhannoo lafaa kaa'uu akka booji'amaatti hiiksisuu kan jedhu wannoon akkasii hin jiru sobadha kun. Beekanii politisaayis godhanii akka dhaabni tokko dhaaba tokko booji'ee hidhannoo irraa hiikeetti fakkeessanii nama garaa hammeessuudhaaf hojii hojjetamudha. Waa'een hidhannoo nuuf ajandaa miti. Waa'een kilaashii tokko lama sadii afurii nuuf ajandaa miti. Biyya kana keessatti oomishama bar kilaashii rakkoo kilaashii hin qabnu. Qabsoon amma boodaas qabsoo kilaashii nuutu nu baasa jennee sin amannu. Iddoo nu barbaachisutti hin barbaachisa. Yeroo hunda nu barbaachisa jennee hin amannu. Maaliif? Muuxannoon keenya kaleessaa san agarsiisu. Ituu rasaasa tokko nu kaasiin qabsoofne injifanne. Ituu rasaasa tokko nu kaasiin. Nu waan xinnaafis, waan guddaafis, waan teenya waliin fixachuu qabnu, waliin haasa'uu qabnu, aadaa tokko qabnu. Waan xinnaaf waan guddaadhaaf kilaashii butannee caakkaatti galuu qabnaa yeroo hundaa. Isatu dhuguma Oromoo cimsaa, osoo Oromoo bilisoomsaa ilaalamuutu irra jiraata. Akka booji'amaatti namarraa kilaashii fuutee booji'amaadha jettee ati miidiyaatti baate kana wanno akka tapha daa'imaa akkasii namni taphachuu barbaade hin jiru. Fedhii akkasii hin qabnu nuti. Dhaalli Oromoo booji'u hin jiru. Waliin booji'ame kaleessa waliin injifate har'a. Abjuu akkasii hin qabnu nuti. Dhimma keenya haa fixannuun isa tokkos ati galii jennee bittinneessuudhaaf. Nuti immoo aangoo qabna jennee taa'uudhaan miti waliin haa hojjennu. Walaa gargaaru. Walaa utubnu. Waamichi keenya kana hin cabsine irras waadaa keenya nuti. Walaa utubnu, walaa gargaaru. Isa tokko irraa hiiksisanii isa tokko hidhachiisuu otoo hin ta'in dura sammuudhaan tokko haa taanu walaa dubbisnu, lapheedhaan tokko haa taanuuti. Saba kanaaf wal gargaarre inni beekumsa qabu beekumsa isaatiin haa gumaachu. Inni toftaa adda addaa qabu, ogummaa adda addaa qabu, ogummaa isaatiin uummata kanaaf haa gumaachu. Kana ajandaan keenya. Siyaasa Oromoo keessatti wanti nama jibbisiisu. Oromoof yaadanii hojjechuun barbaachisaadha borus.
amma mataan miidhan qabu. Hunduma xiinxalaan siyaasuma irra jira waan namni qotaa jiru qofforaa jiru nagadaa jiru muraasa hin ta'u namni hundi siyaasa hojjetee hin danda'u. Kanaaf ilaala yaaliin nurratti taasifamaa jiru seenaa keenya balleessuudhaaf akka salphaatti ilaalina. Yaaliin fonqolcha mootummaa nurratti taasifamu bar nama dhuunfaadhaan iddoo teenyu kana yoo teenyu nama dhuunfaadhaan wabiif abdiin keenya saba keenyatu irree keenya nu duuba jira jenneeti abdanne kan hojjennu. Ajandaa kana ofirraa fixannee hojii lubbuu qabu hojii ija qabu akka nama qaroomeetti akka nama saba ammayyoomeetti hojjechuu danda'utu nurra jira. Yoo ta'uu baate tapha daa'imaatti taphanna. Tapha daa'imaa qe'ee keessatti mandara keessatti taphanna. Kana keessaa ba'uun barbaachisaadha. Sanaaf immoo hunduu qabsaa'uu qaba. Kan nama muraasa irratti gatamu miti waan ta'eef kana hubannee yoo hojjenne nu fayyada jedhee tayyaada akka mootummaa naannoo Oromiyaatti waan qabanneef waan hojjechuu qabu. Gorsa sabni keenya, uummanni keenya, hayyuun keenya, beekaan keenya nuu kenne hundaa fudhannee hojjenna. Waadaa keenya kaleessaa, kutannoo keenya kaleessaa irraa duubatti hin deebinu hin hojjenna. Asiin geenye biraa deebi'uudhaan miti kan nuti kaleessa qabsoofne galmaan ga'uudhaaf hin deebinu. As geenye duubatti hin deebinu duuban laannu.